Eessaadha kan isin dhuftan? Naannoo Qumbaa. Mucaan keessan maal ta'e? Firii isaa onneedhaan qabame. Maskaramii darbeeti qabamee as ciibsee abbaan irraa du'uunsaa waggaa 6. Mucaan hangafti iddoo barumsa dhatte sanatti qabamtee achitti qabamteetu asitti akka sammuun dhibamuu ta'ee hospitaalatti yaashisee naagamee asitti na harkatti iddoo mucaan kun teessee barattutti na harkatti goddaamte. Ammoo inni kun immoo duraan dursee dura dhukkubsate ammoo darbee immoo ufuma isaatii immoo naa jajjabaate asitti dhufee ishee gargaaraa ture. Anoo laalameera immoo ammaa koo anoo siin fayyaati nagaa keetii naan jedhanii hin deebitaa jedhanii beellama naa qabanii naan jedhe bilbile. Mucaan isheen kun asitti baratti ishee karaa tokko nan barsiisa farankaadhaa nan barsiisa. Sadabee biraan gadi baqadhaa hin laalu. Imma ammaa koo nan laaliini beenu fuuldura kooti ka'iiti akkas godhimee naan jedhe. Alana garaan na citadhe garaan kutadhe. Garaa kutadheen ishi kaan moo koo janna laaluu sodaattee jedheen bukkeessatti godhe. Siniin immoo argadhe. Amma maallaqa silaa fixaniitu isin ofirkaa? Fixee bultii 2 bulle. Bultii 2 sasinnaa ergitanii bultii 2 bultii 2 ittiin busheetanii bajaajii birrii 10 dhabeetan mucichi fuudhee dhaqee bakka sanatti naa deebisee humaan qabu duran fixee ishee duutetti nan fixee isa kanatti yaalii isaatti nan fixee gaafaan humaa waa tokko harka kootii dhabunii waanan godhu waa wallaalunii fuudheen galeedhee tan qajeelee fuutanii du'aa fuutanii galtanii maal gootu hin yaalama. Innoo hin yaalama naan jette deesin kana naa gootanii. Maal jechuun? Danda'u qeemba. Waan uffachuu danda'u. Booyin bakka isheeti. Ishee Waaqayyo jira. Laamee harme nuni garee atis namaa jedhamna. Namootuma akkas rakkina keessa jiran namoota biyya alaaf biyya keessa jiran duukaa ta'aniiti gargaarra. Nama kan fayyisu Waaqayyoodha. Nuni immoo wanta dandeenyu goona Waaqayyo jira. Kun waanuma tokko isinii taate birrii 50,000. Gooftaa koo fayyaan isiniin dhibiin. Ameen. Fayyaa naa jiraadha. Gara isinitti deemtan durri keessa na ifu. Natti dukkanaa yanaan durri keessa na ifu. Ameen. Dura keessa na ifu. Laamee harme. Kana kan godhe namoonni biyya alaaf biyya keessaa birrii nutti ergu waldaa makaana Yesuus damoo kan jedhamanii onlaayinii kan waaqeffatan birrii 30,000 isinii ergan. Gooftaa koo naaf jiraadha. Akkuma kana immoo maatii jaalalaa kan jedhaman gidduu kana cidha godhatu cidha keenya irratti nun immoo nama gargaarraa jedhanii birrii 20,000 isinii ergan. Waaqayyo isaan eebbisu. Ameen. Gooftaan isaan eebbisu. Maatii isaanii eebbisu. Dhala isaanii eebbisu. Qe'ee isaanii eebbisu. Waaqayyo isaan hunduukaa ta'u. Gargaarsa dhabiin fayyaa isaanii kennu. Ameen. Jabaadha. Homaa miti. Waaqayyo jira. Ishinaa jiraadha. Mucaa kana isin dhiphattanii dhiphisuun qabdan. Jajjabeessuu qabdu. Yoo fayyada dhala koodhaa malee bira teessanii hin bu'ina. Waaqayyonis kadhadhaa fi isin duukaa ta'u. Ameen. Ifa hundurri keessa na ifu. Ameen. Wasagal. Jaatam fitoo. Duwwaa 42 56. Bakka. Hin boo'in ishee. Waaqayyo jira. Waaqayyoodha kan fayyisu ishee. Ishee. Mana kadhadhaa. Bakka homaa miti ishee. Isumatti naa bu'a. Bakka Waaqayyo jira ishee. of hin dhiphisin waan hundumtu jaalala Waaqayyoodha.
Sibaagoo lafa isheen argattee sin beeku. Mucaasa kana duwwaa jira. Inni du'eera. Of ajjeesuuf kaatee? Maali kanatti hidhattee mucaasa kana? Mucaa goosoo nan dhabe maaloo naa as keessaa maaloo naa barbaadaa jenna. Fiigi kan jedhe gisee fiigee dhaqu. Isheen durii iddoo makiinaan deemu buutee achitti sibaagoo iddoo isheen argattee sin beeku kana isheetti hiikee fidee mana kiimii ciibse. Maaliif of ajjeestati? Waaqayyo jira ishii? Waaqa jalatti malee jiraachuu hin danda'u. Homaa miti. Isa dura deemu barbaada ture. Kata ta'e immoo nan habee. Isuma immoo inni immoo kanaafuu naa kadhadha. Harmee keetiif yaadu ishee